Premier League Englandin kaleessa Manchester City Bournemouth injifachuun gara sadarkaa lammaffaatti fooyya'e. Sanbata Arsenal, Liverpool fi Chelsea yoo injifatan imalli injifannoo Manchester United dhaabbateetii jira. Girma Bayyanaa waa'ee kanaa akka taanutti nutti himama. Turkey, he's got to be onside Haaland, he was inside his own half. Big opportunity for Manchester City's number 9. He doesn't miss those! Premier League England torbe kurnaffaadhaan kaleessa Manchester Cityin gara injifannootti yoo deebi'u West Ham Unitedis Nuno Espirito Santotti leenji'aa injifannoo jalqabaa galmeesse. Etihaditti Bournemouth ga'umsa gaariidhaan bara dorgommichaa eegale waliin kan taphate gareen Pep Guardiola Manchester Cityin goolii 3-1 injifate. Goolii galchuun hojii kooti kan jedhe Erling Braut Haaland kubbaawwan Ryan Cherkin mijeessee kenneef boqonnaa dura goolii 2 yoo galchuu Tyler Adams ammoo Bournemouthif goolii 1 galchuun Manchester City 2-1 dursaa boqonnaa bahe. Boqonnaa deebii Nico Orielin goolii sadaffaa injifannoo Manchester City mirkaneessee yoo galchuun ofiisaaf ammoo goolii jalqabaat kilabichaaf galche. Boqonnaa dura hat-trick hojjechuuf carraa argatee kan ture Erling Haaland bara kana walumaa galatti taphoota 16 biyya isaa fi kilaba isaatiif taphateen gooliiwwan 26 yoo galchuu Premier League Englandin goolii 13 galche. Dorgommii hundaan gooliiwwan Manchester Cityin galche 26 keessaa 17 kan galche Erling Haaland bara 2022-23 taphoota Premier League England 10 goolii 15 kan galche ta'uudhaan bara liigicha jalqabbii gaariidhaan eegaleedha. The pace, the power, the poise in front of goal. Taphoota bara kana taphateen Tottenham fi Aston Villa qofarratti goolii osoo hin galchin kanaaf Erling Haaland kana booda roobootii ta'uu koo dhoskuu hin qabu jechuun toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanse. Yoo Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo qabaatte qofa goolii hanga kana argata jechuun Erling Haaland sadarkaa taphattoota lamaan irra gahuu kan dubbatan ammoo Pep Guardiolaadha. Manchester Cityin taphoota 17 Bournemouth waliin taphate keessaa 16 injifachuun olaantummaa isaa yoo mirkaneessu gareen Andoni Iraolaatiin leenjuu Bournemouth ammoo erga torbee jalqabaan Liverpoolin goolii 4-2 mo'atame asitti yeroo jalqabaatiif harka laachuu isaati. Kaleessa qeessaa Staadiyeemii Londonitti Newcastle United wajjiniin kan taphate West Ham United duubaa ka'uudhaan goolii 3-1 injifatee gaggeesse. Newcastle goolii Jacob Murphyin daqiiqaa 4 galcheen ganamaan dursuu eegalus Lucas Paqueta, Steve Botman garee ofirratti fi Thomas Suchek goolii 3 West Ham dirree ofirratti injifannoo jalqabaa ittiin galmeesse galchan. Nuno Espirito Santon erga leenjisaa kilabichaa ta'uun iddoo Graham Potter bu'anii taphoota jalqabaa injifatanis ammas West Ham qabxii 7 sadarkaa gadii 18ffaarra jira. Sanbata kilaboota jajjaboo liigichaa keessaa Arsenal, Liverpool, Chelsea yoo injifatan imalli injifannoo Manchester United dhaabate. Gara Turfmoor imaluudhaan Burnley waliin kan taphate dursaan liigichaa Arsenal gooliiwwan Victor Gyökeres fi Declan Rice boqonnaa dura addaan galchaniin 2-0dhaan injifachuun dursummaa cimsate. Victor Gyökeres erga fulbaana 13 asitti yeroo jalqabaatiif Premier League Englandin goolii galchuu isaati. Dorgommii hundaan taphoota 9 walitti aansee kan mo'ate Arsenal gooliiwwan 18 bara kana Premier League Englandin galche keessaa 12 kubbaa dhaabate irraa galchuun gareen isaa morkatu hin jiru. Taphoota 7 darbaniin goolii kan hin keessummeessine Arsenal ofii isaatiif ammoo gooliiwwan 14 morkattoota isaati irratti galche. Pep Guardiolaan guyyaa tokko kilabiin ta'e Arsenal irratti inuma goolii galcha jechuudhaan qoosan. A gift most gratefully accepted. Anfielditti Aston Villa waliin kan taphate Champions League Liverpool gooliiwwan Mohamed Salah fi Ryan Gravenberch galchaniin 2-0dhaan mo'achuun taphoota liigichaa 4 walitti aansee erga mo'atamee booda gara injifannootti deebi'e. Dogoggora goolii eegaa Aston Villa Emiliano Martinez itti fayyadamuun goolii Liverpool ittiin dursa qabate kan galche Mohamed Salah goolii 250ffaa kilabichaaf galchuun Yarrashi fi Roger Hunt xaanuudhaan taphataa Liverpooliif goolii hedduu galche ta'e. Liverpool taphoota injifachuun itti ulfaatus osoo gareen isaanii goolii hin galchin dura deeggartoonni kilabichaa maqaa Arne Slot waamanii faarsaa turan. Premier League Englandin erga fulbaana darbii Merseysidein goolii 2-1 Everton injifatee booda gara milkiitti kan deebi'e Liverpool borummoo Champions League Awurooppaatiin Anfielditti Real Madrid wajjin taphata. Caicedo went through him, big chance for João Pedro.
and Chelsea have the lead. Darbii Londaniin dirree irratti Chelsea waliin kan taphate Tottenham goolii 1-0 mo'atamuudhaan riikaardii gadi aanaa qe'ee ofiitti qabuun itti fufe. Tapha Tottenham carraa goolii tokkollee uumuun itti ulfaate kanaan Chelsean goolii Joao Pedroon galcheen 1-0 mo'ate. Pedroon taphoota 10 booda goolii yoo galchu Premier Leagueedhaan wal baruun kan itti ulfaate taphataan Tottenham Shaapii Simoon jijjiirramee seenuudhaan jijjiirramee dirreedhaa bahe. Tottenham taphoota 19 darban dirree irratti taphate keessaa 3 qofa injifachuun deeggartoonni kilabichaa ga'umsa gareen isaanii agarsiisetti hin gammanne sagalee komii dhageessisaa turan. What a brilliant strike from Ahmad! It's the leveler for Manchester United. Taphoota 3 darban injifachuudhaan gara City Ground kan deeme Manchester United goolii 2 qixa bahuudhaan imalli injifannoo kilabichaa dhaabate. Manchester United goolii Kazimiroon galcheen dursa qabatus boqonnaa deebii Nottingham Forest gooliiwwan Morgan Gibbs White, Nicolo Savonan garaagarummaa daqiiqaa 2 keessatti galchaniin dursummaan irraa fudhatame. Goolii lammaffaa garii isaa irratti galteef kan komatame Amad Dialloon daqiiqaa 81 irratti goolii hawwattuu galchuun United wal qixxeesse. Ruben Amorim boqonnaa deebii daqiiqaa 5f xiyyeeffannoo dhabuun keenya gatii nu kaffalchiise jedhe. Taphoota biroo sanbataatiin Brighton Hove Albion, Leeds United, Fulham, Wolverhampton Wanderers qabxii wal fakkaataa 3-0 yoo injifatan Crystal Palace 2-0dhaan Brentford mo'ate. Taphoota 10 taphate keessaa 2 qofa qixa bahuudhaan 8 kan mo'atame Wolves leenjisaa kilabichaa guyyoota 45 dura walii galtee dheeresseef Vitor Pereira hojiirraa kaase. Premier League England kana Arsenal qabxii 6 Manchester City caalee qabxii 25 yoo dursu Manchester Cityn 19 Liverpool fi Bournemouth 18 Chelsea Tottenham Hotspur Sunderland fi Manchester United qabxii 17 hanga sadarkaa 8ffaa qabatanii jiru. Erling Braut Haaland garaagarummaa goolii 7tiin taphataa Bournemouth Anthony Semenyo caaluun gooliiwwan 13 morkii badhaasa kophee warqee liigichaa argachuudhaaf dursaa jira. Opportunity for Manchester City's number 9. He doesn't miss those. 12th Premier League goal of the season for Erling Haaland. Barcelonaan Elche mo'achuun garaagarummaa qabxii dursaa liigichaa Real Madrid waliin qabu bal'ifate. Kilabichi waggaa lamaas yeroo jalqabaatiif taphaan kan caalame. Sanbata kilaboonni magaalaa Madrid, Real Madrid fi Atleticonis milkaanii jiru. Boonjee Dagaagaa yaadan gara Spain nu imalchiisa. Morkiin La Ligaa Spain bara dorgommii kanaa torbee 11ffaarra ga'eera. Garaagarummaan qabxii dursaa liigichaa Real Madrid fi shaampiyoonii dorgommichaa Barcelona gidduu jiru qabxii 5 irra jira. Barcelonaan darbii El Clasicotiin Real Madridin erga mo'ame as kaleessa dirree isaa irratti goolii 3-1 Elche mo'achuun injifannootti deebi'eera. Lamin Yamal fi Ferran Torres garaagarummaa daqiiqaa 2 keessatti goolii 2 lakkoofsisuudhaan Barcelonaan goolii 2-1 dursaa boqonnaadhaaf bahe. Akka dhuunfaatti sochii olaanaa gochaa kan ture taphataan lammii Spain Rafa Mir goolii Elche mo'amurraa hin baraarre boqonnaan dura galche. Rafa Mir boqonnaa deebii carraawwan goolii ta'uu maltu 2 yaaluudhaan sibiilli goolii osoo jalaa fashaleessu baatee morkiin kilaboota lamaanii goolii 3 qixaan xumurama ture. Marcus Rashford boqonnaa deebii goolii 3ffaa galchuudhaan taphichi injifannoo Barcelonaa goolii 3-1 goolabame. Taphataa cimaa taphichaa jedhamuun kan filame Marcus Rashford taphoota walii galaan goolii 6 galchuudhaan 5 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessee kenneera. Great ball from Federmin to Rashford. Rashford fires it home. This time he makes no mistake, Marcus Rashford. Hojiinsa olaanaarra kan jiru Fermin Lopezis kaleessa kubbaa 2 mijeessee kenneera. Taphoota 3 darbaniin goolii 4 kan galche yoo ta'u goolii 6 keessaa qooda qaba. Barcelonaan tapha kaleessaa kanaan harka 51 caalman taphaa Elcheedhaan irraa fudhatameera. Kilabni warra Kaataalooniyaa kun La Ligaa Spainiin caalman taphaa erga irraa fudhatamee waggoonni 2 darbeera. Yeroo xumuraatiif sadaasa bara 2023 La Ligaa Spainiin sochii taphaa gadi aanaa mul'ise. Ta'us Barcelonaan riikardiin dirree isaa irratti Elche irratti qabu ammas olaantummaan itti fufeera. Gareen Hansi Flick leenjuu Barcelonaan taphoota La Ligaa Spain 25 Elche waliin taphateen osoo hin mo'amin riikardii olaanaan imalaa jira. Taphoota kanneen keessaa 18 injifannoon goolabeera. Garaagarummaa qabxii 8 Real Madrid waliin qabus gara qabxii 5tti dhiphisuudhaan sadarkaa lammaffaattis ol fooyyeffateera.
Elcheen ammoo taphoota arfan darban keessaa 3 mo'amuudhaan tokko qixa kan bahe yoo ta'u qabxii 14 sadarkaa 9ffaarratti argama. Kaleessuma Real Betis goolii 3-0dhaan Mallorca yoo mo'atu bataan duraanii Manchester United Antoniin goliiwwan 2 lakkoofsisuudhaan tokko mijeessee kenneera. Taphoota biroo kaleessa taphatamaniin Celta Vigo Levante Alaves ammoo Espanyol qabxii ol fakkaataa 2-1 mo'ataniiru. Sanbata Santiago Bernabéutti Real Madrid goolii 4-0dhaan Valencia injifachuun dursummaan itti fufeera. Kylian Mbappeen badhaasa kophee warqee tibbana fudhatee istaadiyeemii qabatee dhufuun gammachuusaa taphattootaa fi deeggartoota kilabichaa waliin qooddateera. Taphachaanis goolii 2 peenaalitii fi taphaan galchuudhaan Real Madrid dursa qabachiise. Jude Bellingham fi Alvaro Carreras ammoo goolii 1-1 Real Madridiif dabalaniiru. Warri Los Blancos Real Madrid ga'umsa Kylian Mbappee fi waayillaan isaatiin deeggarame shaampiyoonummaa liigichaatti deebi'uuf qabxii 30 gubbee liigichaarra jira. Taphoota liigichaa 6 darban injifachuun kan itti ulfaate fi isaan keessaa 4 kan mo'ame Valeensiyaan ammoo qabxii 9 qofaan sadarkaa 18ffaarra jira. Kylian Mbappeen taphoota liigichaa 11 goolii 13 galchuun morkattoota isaa garaagarummaa bal'aadhaan dursaa jira. Sanbatuma Atletico Madrid gooliiwwan Julian Alvarez, Thiago Almada fi Antoine Griezmann galchaniin goolii 3-0 Sevilla injifachuun gara sadarkaa 4ffaatti ol siqeera. Villarreal goolii 4-0 Rayo Vallecano, Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao injifataniiru. Does make it 3-0. Well, just a minute after surviving that penalty. Bundesliga Germaniin Bayern Munich seenaa haaraa galmeessuu itti fufee liigii Firaansiin Paris Saint-Germain fi Marseille injifataniiru jedha gabaasni Girmaa Bayyanaa qindeesse walumaan hordofna. Çalhanoğlu taking over forward to Lautaro Martinez. Montipó has come a long way. Gnabry is in behind here. It's a wonderful run from Serge Gnabry! And the opening goal for Bayern. Bundesliga Germany turbe saglaffaadhaan Allianz Arenaatti Bayer Leverkusen waliin kan taphate Bayern Munich goolii 3-0 injifate. Tapha Vincent Kompany'n tapha Champions League Awurooppaa boru Paris Saint-Germain wajjin qabaniif taphattoota murteessoo kilabichaa Harry Kane, Luis Diaz fi Michael Olise teessoo jijjiirraa kaa'uudhaan boqonnaa booda daqiiqaa 59ffaarratti seensee kanaatiin Bayern Munich 3-0 injifate. Serge Gnabry, Nicolas Jackson fi Loic Badin garee ofirratti goolii galcheen Bayern Munich taphicha boqonnaa dura goolabe. Bayern Munich dorgommii hundaan taphoota jalqabaa 15 walittaan injifachuun seenaa kubbaa miilaa Awurooppaa keessatti kilaba jalqabaa ta'e. Kana dura bara dorgommii 1992-93 gareen Fabio Capello AC Milan taphoota 13 walittaan injifachuun seenaa qabaatus gareen Vincent Kompany Bayern Munich bara kana seenaa sana fooyyesse. Taphoota liigichaa biroon Borussia Dortmund goolii 1-0 Augsburg, RB Leipzig 3-1 Stuttgart, Borussia Mönchengladbach 4-1 St. Pauli, Hoffenheim 3-2 Wolfsburg, Cologne 4-1 Hamburg injifatan. Liigicha Bayern Munich qabxii 27 yoo dursu RB Leipzig 22, Borussia Dortmund 20, Stuttgart 18, Bayern Munich 17 hanga sadarkaa 5ffaa qabachuun itti aanu. Paris Saint-Germain aim to avoid more drop points after just 2 league wins in their last 6. Liigii France torbee 11ffaan Parc des Princes Nice waliin kan taphate Champions League'ichaa PSG'n goolii Gonzalo Ramos jijjiirramee seenuun daqiiqaa 94ffaarratti galcheen 1-0dhaan mo'ate. Tapha goolii eegaan Nice kubbaawwan goolii ta'uu malan torba qolee kanaatiin lammiin Portugal Gonzalo Ramos tapha 100ffaa PSG'f taphateen goolii galchuun kabaje. Sanbatuma gareen Roberto Di Zerbi leenjuu Olympique di Marseille goolii Angel Gomez daqiiqaa 30ffaarratti galcheen goolii 1-0 Auxerre injifachuu yoo galu Monacoon ammoo dirree ofirratti Paarisiin goolii 1-0 mo'atame. Monacoon bara kana yeroo jalqabaatiif dirree ofirratti mo'atamuu isaati. Taphoota kaleessaatiin ammoo Stade Rennes goolii 4-1 Strasbourg, Lens 3-0 Lorient Lille 1-0dhaan Angers injifatan. Liigii France kana gareen Luis Enrique Paris Saint-Germain qabxii 24 yoo dursu Olympique di Marseille fi Monacoon qabxii 22 itti aanu. So what about a direct one? Lee Kang in, Kvaratskhelia, flick on.
Baayern Munich galii olaanaa argachuu beeksisuu pirezidaantii kilabichaa hojii isaanii akka itti fufanis filatanii. Shaampiyooniin Jarmanii Baayern Munich erga Vincent Kompaniin durfamu eegalee jijjiirama keessa jira. Hoggansi kilab Bavaariyaan kaleessaa galii olaanaa yuuroo miiliyoona 900 miiliyoona 78 argachuu ifoomsan. Bara dorgommii 2024 galiin argame kun kan bara darbeerraa 200.8 caalas jedhame. Bu'aa kilabichi bara dorgommii darbeen argate ammoo yuuroo miiliyoona 27.1 yoo ta'u miseensonni kilabichaa 400 ol gahumsaan himameera. Pirezidaantiin kilaba Baayern Munich Herbert Heiner pirezidaantummaan akka itti fufanis filatamanii jiru. Ispoorteessituun lammii Beelaruus Ariinaa Sabalenkaa dorgommii teenisa dirree addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa qabattee dorgommii morkii WTA Saudi Arabiyaatti dorgomaa tureen gahumsa gaariidha mul'iste. Lammiin Itilii Yasmiin Paawulii waliin kan isheen Riyaaditti morkatte qabxii 6-3-6 mo'attee amma addunyaarraa teenisa dirreetiin sadarkaa tokkoffaa qabatteetti jedhame. Xumura irratti Seeriyaa Itiliitiin Inter Miilaanii fi AC Miilaan morkattoota isaanii injifataniiru. Leenjisaan AC Miilaan Massimiliano Allegriin tapha kaleessaa injifatanis gahumsa taphattoota isaaniitti hin gammanne. Boonjee Dagaagaa bal'ina oduu kanaa qopheesseetii jira. An qarqaba ispoortii irraa kan maaniin xumura. Warreen nu barreessitan nu dhaggeeffattan iddoo isin galateeffanna. Baankiin Daldala Itoophiyaa ispoonsara qarqaba ispoortii irraati. Isaaniinis galatoomaa jennaani nagaannaa tura. Çalhanoğlu taking over. Forward to Lautaro Martinez. Montipò has come a long way. Lautaro with the ding. Bara dorgommii kana Seeriyaa Itaaliitiin morkiin shaampiyoonummaaf taasifamaa jiru kilaboota magaalaa Neepils, Miilaanii fi Roomaa gidduutti taasifamaa jiru cimeetti fufeera. Torbee kurnaffaa liigichaatiin kaleessa Inter Miilaan golii daqiiqaa xumuraa irratti galcheen injifannoo lammaffaa walittaan sun galmeessisuudhaan alatti sadarkaasaa lammaffaatti fooyyeffateera. Inter Miilaan dirree isaatiin ala golii 2-1 Hellas Veeroonaa mo'achuudhaan tarree kilaboota shaampiyoonummaaf morkachaa jiranitti dabalameera. Piiter Zelenskiin golii daqiiqaa 16 irratti galcheen Inter Miilaan dursa qabachiise. Taphataan lammii Biraaziil Giovaneen ammoo golii qixxeessituu Hellas Veeroonaaf galchuun golii tokko qixaan boqonnaadhaaf bahanii. Kilaboonni lamaan hanga sa'aatiin idilee taphaa xumuramutti golii tokko qixaan kan itti fufan yoo ta'u taphataan sarara ittisaa Hellas Veeroonaa Maartin Frees golii garee isaa irratti galcheen Inter Miilaan mirgaan galeera. Taphoota kurnan darban keessaa tokkollee injifachuu kan dadhabe Hellas Veeroonaan qabxii 5 qofaa sadarkaa 18ffaarra jira. Kaleessuma morkiin Giuseppe Meazzaatti AC Miilaanii fi Roomaa walitti fide injifannoo AC Miilaan golii 1-0dhaan goolabame. AC Miilaan taphoota lamaan darban erga qixa baheen booda kaleessa injifannootti deebi'eera. Kubbaa Raafaayel Liyaa'oo mijeessee kenneef taphataan lammii Sarbiyaa Pavlovic golii injifannoo AC Miilaan mirkaneessite daqiiqaa 39ffaa irratti galcheefi. Carraa peenaalitii Rooman daqiiqaa 82ffaa irratti argate ammoo Paawuloo Dibaalaan rukutus golii eegaan AC Miilaan Maayik Maagnaan jalaa qoluudhaan kilabichi injifannoon akka ba'uuf gumaacha olaanaa baateera. Leenjisaan AC Miilaan Massimiliano Allegriin kaleessa injifannoon goolabanis gahumsa taphattoonni isaanii mul'isanitti hin gammanne. Rooman daqiiqawwan 35 jalqabaa irratti golii galchuutu irraa eegama ture kan jedhan Allegriin kilabni isaanii AC Miilaan garuu ofitti amanamummaan akka hanqatu eeranii jiru. Kaleessuma Bologna golii 3-1 Parmaa, Liceen 1-0dhaan Fiorentina kan injifatan yoo ta'u taphni Torino fi Pisa ammoo golii tokko qixaan goolabameera. Shaampiyooniin dorgommichaa Naapooliin sanbata dirree isaa irratti Koomoo waliin golii tokko qixa xumuruun carraa garaagarummaa qabxii morkattoota isaarraa bal'ifachuuf qabu osoo ittiin fayyadamin hafe. Juventus golii 2-1 Cremonese, Udinizeen ammoo golii 1-0 Atlanta injifataniiru. Liigichitti fufuudhaan har'a Saasuloon Genoa, Lazioon ammoo Cagliari waliin taphatu. Naapooliin qabxii 22 Serie A Itaalii kana dursaa jira. Kilaboonni magaalaa Miilaan, Inter Miilaan fi AC Miilaan akkasuma Roomaan qabxii 21 walqixa qabaachuun sadarkaa lammaffaadhaa hanga arfaffaatti qabataniiru. Dybala to equalise, saved by Maignan. That is a captain's contribution, and it is a weekend of big penalty saves in Serie A.